السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا في هردفتوتا كينا جرجرتو بلا جراتني جرى الحمد لله رب العالمين. نوما جرى جنك الحمد لله. وانت سنرى بني جاء لهم وجاء صديق كاسي سنرى بني لغا ربي دبتو في جامعة جاء لما هيوي جاء لما هو كاسي سنرى بني سنين جدا ديفا ما هندا قد وروتا من تبرا لا شمار كفوني سنين جدا كبجمتوتا في هردفتوتا كينا لغا ربي دبتو في جاء صديق ديني سنرى بني جتودا سعادة في روزان مالي بدني إيه سليماني تاري بدي ممو مال تاني جتني ندوبيسا جتني جتودا غير كيسات في إيمو في وستا في تلجرام غرغراتيني ندوبيسا جتني جتودا يدو تكنو في غلطو ما سنين زدا أسمانو يباي إذا كان سنغلتي فدا لغا ربي دبتو في وانتي نتيبني مالي بني تاري بدي هنديني يوم كيسا جرا جتودا تاري من هندين ويتو يهنجرو روزا ولولتي روزا سياركا بدي مال تاتني يوتيوب رابطني فيديو ما قد نديفني جتني غافي غرغرا دي اسا جرتني جتودا ولو ما كيس والله يني الفاتا بيتني دغ ربي دبتو دافي ilma namaati tolo ooluun ani akka kijatti baay'ee tokko natti ulfaataa garuu immoo namaaf jettee tola namaan oolu rabbi jecha jechuudha. Namarraa jazaa argadha jettee namaaf tolan oolini rabbirraa jazaa argadha. Rabbiin jazaa keenyaaf haa deebi'u jedhi namaaf tola ooli malee rabbiin jechuun namaaf namarraa jazaa argadha yookaan namatu jazaa keessan haa deebi jettee namaaf tola hin oolanii jechuudha. Walumaa galatti wanta isiniin jechuu barbaade isiniif deebisaa jechuudha gaafii keessanii. Gaafii garagaraa nu gaafataa jira. Dhugaa rabbii dubbisuudhaa fi natti ulfaateetiin ni jira. Kawanti jalallee deemee ni dubbisaa, kiyya jalattillee ni dubbisaa, karoosaa jalallee deemee ni dubbisaa jechuudha. Xiqqoo baay'ee kawanti kanallee jala deemee hin dubbisu jechuudha. Dhugaa rabbii dubbisuudhaa fi xiqqoo ishii ni dubbisaa. Wanti nuti isinirraa banneef dhugaa rabbii dubbisuudhaa fi natti ulfaatee jira himuudhi jechuudha. Wallahi natti ulfaatee jira jechuudha. Ani dhugaa roozaa akka buleettii tiyyaa ta'uu waliin dhaladhetti isii jaaladhaa jechuudha. Sanii olitti yoo isii jaaladhe malee sanii gaditti jechuudha. Jaalattan isiif qabu. Ani isiif jedhee waan meeqa tahee isiif jedhee osoo kanatti illee du'ee osoo waan takkallee tahee jechuudha. Isiif jecha waan meeqa tahee ni beeytanii jechuudha. Isin marti keessanii yoo roonni viidiyoo keenya hordoftanii. Kanaafuyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa roozaallee walitti buunee turree roozaa walitti aarree turree jechuudha. Tokkoffaa sanii fi wantanii bakka yuutuubii yoo dalagu jedhe jala sararee kan isiillee yoo fite hafuurattu yoo fite adiistu jedhe yuutuubii kanaan dalagu bakka kana boodatti wanti ani isii waliin dalagu takkallee hin jiru jedhee ifirraatti dhiisee jechuudha. Namoota baay'ee nu gaafataa jirtan anaaf roozaan walitti buunee turree walitti aarree turree jechuudha. Garuu anuma bira jirti wal bira jirra. Walitti haaru malee morma kiyya jirti jechuudha. Waluma bira jirra. Wanti anaa fi isiin irratti walitti aarree jechuudha. Maa inni ni beeytanii yani isiif yaadeeti malee yookaan mootu isitti yaadeeti miti isiif yaadee jirti jechuudha. Namoonni baay'een akkaawuntii isii maxxansii ni gargaarraa naan jechuu turtanii jechuudha. Viidiyoo yeroo mooyyalee deemnee achirraa ol deebinee asitti illee naamina yeroo isii dhukkubee kana irratti jechuudha ni gargaarraa bira dhaabbannaa waan qabnuun ni gargaara waan isiin feete ni goonaa fi akkaawuntii isii asirratti nu maxxansii sa'aadhaan jechuu turtanii jechuudha. Ani isiif yaadeeti kayrii isiif yaadeeti jechuudha. Akkaawuntii isii viidiyoo hojjedhe akkaawuntii isii viidiyoo sanarratti maxxansee ture jechuudha. Warroonni argitan jedheetiin yaadaa jechuudha. Akkaawuntii isii achirratti maxxansee gizee jedhu argite. Yuutuubii jala seentee ilaaltee ilaalama yeroo takka viidiyoo keenya kan ilaalamee jira roozaa kottu ilaallaa komentii faana waa meeqa nu barreessanii koo ilaallaa deeni isii bira taa'ee banaa jechuudha. Yuutuubii keessa seennee ilaalaa jechuudha. Argitee gizee ittuu sa'aadaa akkamittiin akkaawuntii kiyya maxxansitee inni maxxansisiin jedhe. Siinaa beekamoo anatu beeka jireenya kiyya akkaawuntii kiyya maaliif maxxansitee inni maxxansisiin jedhe. Naan jette jechuudha. Roozaa kana hordoftoonni akkaawuntii isii maxxansinaan jedhanii maxxansee ani hammeenyaaf hin maxxansinee simaaf yaadeeti malee waan biraatii fi miti roozaa tasgabbaahii jedhe dhaalmootuma falmatti fiidee yoo akkamiin maxxansita inni maxxansisiin jedhe. Kaleessa jireenya akkasiisan keessa ture har'a mootuyyuu harka namaa eeggadha. Namni waan baay'ee haasofte garuu waan isin haasofte sana nama haasa'uu hin barbaadu. Maaliif akkuma kalii bakka guddaa isiif qabu sanitti
akkuma kalee lubbuuti yoo soo baate sababa isii baate sanitti jechuudha bakka guddaa bakka bal'aa isiif qaba jechuudhaan har'allee Roozaa har'allee borullee bakka guddaa isiif qaba ni jaaladha ni kabajasii jechuudha. Kanaafuu iyyuu anumatumuu kanatti fiide jechuudha achi silkii na harkaa butte jechuudha silkii gizee na harkaa buttetti eenyu maxxansisiin jedhe maaliif maxxansite jettee yeroo sanitti viidiyoo san dileet gootee jirti viidiyoo san yuutuubii isii keessa gasee na laala viidiyoon sun hin jiru haqamee jira jechuudha viidiyoo san dileet gootee hayyee rakkoo hin qabu jedheen yoo na tumuu barbaadillee kunu ani sa'aadaan kinoo si bira jira akka fidena godhe ansimaaf yaadeeti malee hamtuu fi miti kan akkaawuntii sanillee maxxansee namni eegasi gargaara siin jedhe isaa gargaaranii silkii si haallatanii mana siif yaa hagereessanii maal rakkoo qaba namni argachuun sooma jirtu dhabuun sooma jirtu maal rakkoo qabaa jedhee jireenya kiyya kennaa beekanaan jette natumuuf natti deemtee jechuudha. Ayyee akkasii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroo ammaa kana keeyrii namaaf yaaduun baay'ee tokko namatti ulfaata jechuudha. Ani garuu isii baa keeyrii miti yaade jechuudha. Roozaa akkasii ishee rakkoon qabu mormaan gadi usii diimattee meeshaa hunda guurattee akkasii keessa deemtee dheeni lolee dhoorkee ol deebisee jechuudha. Akkasitti namoota keessa waliin jirraa waliin dubbisnu waan takka waliin hin jedhu namni nyaata illee gisee barbaadus nyaata ofii fudhatee ni nyaata jechuun isiin illee akkasii hammeenya akkasii hin qabdu bakka. Maali ni beektan hammeenya qabaatteetii miti isiin jecha san illee naan jettee osoo dhooyitee ani irra hin kaa'anne jechuudha. Hammeenyaa fi miti. Kaleessa jireenya akkasii san keessa jiraataa ture har'a akkamittiin harka namaa eeggadha akkamiin namni na gargaara kajettu malee yookaan hammeenyaa fi miti jechuudha. Kanaafuu iyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya walillee lollee araaramne illee fixannee jirrallee rabbiin hamtuu nu jidduutti hin deebisinii asumaanuu du'aa hin godhaasinin jedha. Dhugaa rabbii ani Roozaan hin jaaladha bakka guddaa siif qaba jechuudha. Hamtuu nu jidduutti hin deebinii tokkoffaa kanaaf jechuudha wanti nuti sirriirraa hin banne jechuudha wanti nuti isinirraa banneef dhiifama yeroo gariillee viidiyoo yeroo ani viidiyoo waraabuu jidduutti yoo dhiise afaan kiyya waliidhaa deema jechuudha maaliif akka ta'e hin beeku. Tokkoffaa kanaaf wanti nuti isinirraa banneef lammaffaa isiillee ni dhukkubee mana sheekaa geessinee jira bakka sheekaa geessaa nu jettanii jala nu barreessu turbanii jechuudha mana sheekaallee geessinee turre achi qoricha habashaa kennaniif jiranii jechuudha qoricha san fayyadamaa jirti. Maashaallah qoricha san eega fayyadamu eegaltee xiqqoo isii tasgabboottee jirti wallaahi mana shaata qabdii qalbiin isii mirqaana qabdii akka duraan isanitti hin boottu hin aartu maal hin jettu jechuudha. Mana shaata qabdii jechuudha mana sheekaa san eega geessinee qoricha san fayyadamaa jirti garuu ammallee sheetichi tokko jireedha sheetichi bareedaan hadaamaa kana achi geessinee inni yaadaa jirra jechuudha inshaallah rabbi jedhe. Dhugaa rabbii na cinqata keessi kiyya na cinqii waa'ee Roozaa kana keessi haasa'u na cinqata beektanii keessi kiyya amma hadaamaa deemnee inni yaadaa jirra. Duraan yuutuubii iyyuu hin dalagu hin aartii ni bootti amma baqa isii waan itti jiru akkas godhaa mirii ni bootti ni cinqatti amma baqa yuutuubii illee dalaguuf fedhu waa yuutuubii illee natti hin dubbatini. An viidiyoolee si wajjin dalaguu hin fedhu yuutuubii kiyyaallee yoo barbaadde fudhadhu yoo barbaadde dhiisi yoo barbaadde akka feete godhi viidiyoo dalaguu hin barbaadu waa'ee viidiyoo irratti hin dubbatin naan jette. Akkasii hayyee bakka anillee akka isin tasgabbootutti viidiyoo makanayyuu hin dalaynu haa ta'u jedheetiin hin dhiisee jechuudha. Silaa gisee mana sheekaa geessinee itti qaraasisnee maal jennu viidiyoo isinii waraaba ture sheetichillee viidiyoo hin waraabinaan jedhe jechuudha. Achiin bakka viidiyoo waraabuu dhiisenillee waraabne jechuudha. Akkasii walumaa galatti kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kanaaf isinirraa bannee isiniin jechuu barbaadeeti. Inshaallah amma wallaahi qalbiin isiillee nama mirqaana qabdi nashaata qabdi yuutuubiillee hin dalaynaa jechaa jirtamu yuutuubiillee akka duraaniitti deebinee ni dalaynaa waliin inshaallah yoo rabbiin haala nu mijeessee haalli nu mijaa'ee jedhe anallee warri keenya horii wayii naaf haa gurguranii hadaamatti galee meeshaa waa xiqqoo manatti bitadhee mana kireeffadhee akkasitti hadaamatti galaynaa roobiin hin deemnu waan akkasii wayii natti dubbataa jirti jechuudha. Inshaallah yoo rabbi jedhe yoo hadaamatti ol gallu taates walumaan kallaa jechuudha yoo rabbi jedhe ta'ee rabbiitiin isinillee du'aa godhaa isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa kanaaf isinirraa bannee waan biraatiif isinirraa hin bannee taariin nu deemne wayiitullee hin jiru biyyuma keessa jirra. Taariballee deemuudhaa fi karoora taariba deemuu hin qabnu. Inshaallah yoo rabbi nu mijeesse karuma seeraatiin deemna malee jechuudha. Maaliif taariba akkaataa namni karaatti ta'aa jiru waa baay'ee argaa jira jechuudha. Du'aa godha. Du'aa inni cinaa dhaabbadhaa du'aa inni teessan akka nurraa adda hin cinne Roozaallee rabbiin fayyaa isii bakkatti deebisee
akka duraanii sanitti gammachuudhaan waa mara jechuudha. Duraan gammachuu qabdi yuutuubii kana gisee dalaydu waa mara gisee karaa deemtuu gisee waa hojjettu mana keessa waa mara viidiyoo isinii maraa turte jechuudha. Ni beektan isinillee maaliif gammachuu qabdi yeroo san akka isiin gammachuu sanitti deebitee qalbiin isii deebitee fi jechuudha. Qalbiin isii cabtee jirti dhugaa roozaa takkara namarra qalbiin isii cabtee jirti of jala laaltii jechuudha. Namni takka miidhamuun homa jirtu lama sadi yoo miidhame qalbiin namaa ni cabxee jechuudha. Du'aayin cinaa dhaabbaddaa du'aayin teessan akka addaan hin cinne inshaallah waan babbareedduu isiniif dalayin amma boodatti isinirraa hin bannu wallaahi du'aayin nu godha isinii jira hordoftoota kiyya. Wanti nu isinirraa banneef kanaaf malee waan biraatiif isinirraa hin banne. Isinillee ni jirti anuma bira jirti manuma kiyya jirti walumaan jirraa. Walumaan nyaannee dhugaa jirraa narraa gara takkayyuu hin baane inshaallah kana boodattis yoo du'a taate malee jiruun adda hin baanu jedhee yaadaa jira. Ani garuu isii waan isiin jettu hin beeku jechuudha. Yoo duutu rabbi adda nu baaste malee jiruudhaan addaan hin baanu jedhaani jira. Inshaallah laan jedhaa jetti isinillee walaa amma akka duraaniiti miti maashaallah nashaata qabdi gammachuu qabdi inshaallah. Osoo silkii bitattee jettee yuutuubii isillee silkii sanarra dabarsinee fi miidhawaa maraa silkii isii wannaa yuutuubii isii isitti deebisuudhaaf inshaallah yaalii akkasiisan godhaa jira jechuudha. Yoo rabbi jedhee namoota baay'eetu iyyuu silkii hin binnaaf jedhaa jiranii garuu immoo namaas bahee kun silkii hin binnaafi silkii bitaafi yookaan immoo achirraa namni hedduun achirraa ni erginaaf silkii ergamuu ni danda'a midhaan waan akkasii wayii haasa'anii garuu immoo namaas bahee qaamaadhaan agarsiisu hin argine jechuudha. Inshaallah ni gootan jedheetuma yaadaa jira jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti wanti nu isinirraa banneef kanaaf isinirraa banne hordoftoota keenyaa kana boodatti isinirraa hin bannu. Waan garagaraa viidiyoo bareedaa chaalanjii garagaraa waan garagaraa qabannee isinii dhiyaannaa jechuudha. Viidiyoo itti aanu irratti yookaan roozaallee qabadhee isinii deemu ta'a jechuudha. Gammachuu qabdi amma isinillee gammachuu sitti deebi'aa jirti jechuudha. Adda dubaanii eega ishee kasan bira reetee qoricha kana fayyadamuu eegaltee jechuudha. Wallaahi maashaallah nashaata qabdi gammachuu qabdi jechuudha. Ni argitamee inshaallah viidiyoo irratti jechuudha. Qabadhee isinii dhufu ta'a jechuudha. Viidiyoo itti aanu irratti yoo rabbi jedhe. Kanaaf isinirraa banne malee ammeenyi biraatiif isinirraa hin banne hordoftoota kiyyaa asumaanuu iyyuu dhiifama isinirraa badu kennaaf isiniin jedha hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu nagaan naa turaa isiniin jedha isin jaalladha isin kabaja.